ጓደኛ አላችሁ? እርግጠኛ ሳትሆኑ አሁን እንዳትሉ። ጓደኛ ስላችሁ ይሄ የምትገባበዙት ልከክልሽ የምትሉትን አይደለም። ወይም ባለባበስ በስራም በኑሮ ደረጃም ተመሳሳያችሁ ስለሆነ የያዛችሁትንም ጓደኛም አይደለም። ለቤተሰባችሁ ቅርብ ስለሆነ አንድ አይነት ሃይማኖትና ብሔር ስላለው በሆነ ስብስቡ ስለምትገናኙ የምትይዙትንም አይደለም። ይሄ ሰው ጓደኛዬ ቢሆንስ ሐሳቡን ውጫዊ አካሉንም ወይም ቅርፊቱን ወድጄለታለሁ ብላችሁ በቅር የምትይዙትንም ጓደኛ አይደለም። እኔ የምላችሁ ስትደሰቱ፣ ስትከፉ፣ ስትገረሙ፣ ሲደብራችሁ ወይም በየትኛው ሁኔታ ላይ ሆናችሁ ስለሆናችሁበት ጉዳይ በነፃነት ስታወሩት የሚገባው ብትቀባጥሩም ብትነዛነዙ ከነምናምኑ እስከ ጥግ ብሎ የሚሰማ ለካጅረና ፈካቴ gamjirtu dhaggeeffattoota fardiftoota sanyii mootii nagaa keessanii nagaan gooftaa hunduma keessanii kabaayetu ani gaa har'a mana buletti ko sanyii mootiitiin afeeramee jira kun akka kanatti wal bira teenyee jirra asumaan jechuudha warreen maatii seen taane fi maatii ishee ta'aaf isiniin jechuu jaalladha warreen maatii ishee taatanii jirtan immoo laayik sheer gochuudhaan jajjabeessuu akkasiin qabdan kabajaadhaan isin gaafadha egaa mee buletti ko sanyii mootii dubbadhu. Hi guys, jirtu nagaa keessanii nagaan jiraan gaafata rabbi hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa har'a jechuudha saasuura kiyya kana jechuudha argadheen isiniin jedha nama baay'ee jaaladhuuni baay'ee kabajuuni osumaan argee jiru jechuudha akka carraa ta'e har'a wal argine jechuudha baay'ee disne jedhe baay'een gammade garuu piraankiin ishii godha jedhee tanam piraankii hedduurratti qopheeffadhe Ofmaayu pranki ta'ee tan dheesse. Mana keessan gargari. Dhaggeeffadhaa kaasuma waan tokko sitti himaa. Waa'ee natti himaa. Dhaggeeffattoota hordoftoota sanyii mootiidha. Amma alaan hin dhufeeni. Gaafa dhufu dhufee barri itti rukute jechuudha. Na argitee mana keessa fiidde. Maaltu ta'e jennaa teenyuudhaan jette. Balaan buutetti kookat innani ani saaraadha innani ati boonaan jetti ati maali ati araba miteen na lakki jedheen ati araba miteen na lakki hin jedheeni ani araban sise eeyyu jetteen degamii yeroo na dubbistu immoo isheen na jalatti laa asitti natti hafti maal kaanee itti dhaabannetti agarsiisu ilaa asitti hafti laa asitti nama guddaa natti fakkaate turte eeyyu ana jechuudha anyway dhugaana taphattee dhugaana wallaalte jechuudha maaliif ati yeroo viidiyoo teessee hojjettuu fi yeroo kana si ilaalan fardaaf lafa naan jette jechuudha tasuma waliin argitan naan jetteeyyu sababiin isaa an baay'ee kana dheertuudha yeroon taa'uu nan gabaabbadha yeroon deemu jechuudha baay'ee kana dheertuudha yeroo na argitetti baay'ee kana naata jechuudha dhugaa innaan saalfatte na ilaaluufaa saalfatte maal akka ta'e wallaale malee mee itti makka taate maal isinitti makaa piraankiin ta'e ofiiyyuu piraankiin godhe jedhee akkamitti qoqophaa'ee jiraayyuu Prankin ta'e ofiiyyuu mana keessan garagari bakka ija ilaalu sodaadhe baqachuudhaaf xiqqumannaafe saara jechuudha dhugaa akka jechuudha viidiyoodhaan laaltan kanaa miti akaaliidhaan innaa argitanii baay'ee bareeddu baay'ee dheertu jechuudha maasha Allah baay'ee dheertu baay'ee bareedduudha baay'ee jas nama jetti jechuudha maasha Allah jedha asumaanii akkasi saasuura kiyyaarraa argachuu kootii fi baay'ee tokko gammadee baay'ee desne jedhee garuu naman hin beekne yookiin dammoo naman yaanne natti taatee jechuudha asumaanuu iyyuu nama tokko jechuudha akkanumatti ilaaltanii yookiin footoo irratti argitanii too madaalinaa jechuudha nama akaaliidhaan innaa laalanii fi akkanumatti footoodhaan laalan tokko miti baay'ee tokko miti nagarramee yaada jechuudha. Dhugaanu baay'ee nagarramee bara. Dhugaadhaan dhaggeeffadhaa anis waan tokko sitti himaa viidiyoo xinnoo isin hojjetee jiranis jechuudha. Haa ta'u hin ta'in malee sanyii mootii anis akka kanatti yaadne kan nama dhibu jechuudha. Yeroon asii achi yeroo isin haasaasee hundumaa korrojee ilaalu jechuudha. Nama guddaa wayii natti fakkaate turte jechuudha. Maaliif haasaan isee keessaa bahu jechuudha haasaa nama guddaati. Kanarraan kan ka'e jechuudha nama guddaa wayii natti fakkaate turte. Gaafa dhufee argu jechuudha tasuma hunan garramamee dhugaa waaqayyo simaadhaa ishee miidiyaa irratti beeku jedheetiin gaaffii itti dhiyeesse jechuudha eeyyeen anumaan dhanaan jette anyway maaliif isiniin jedhaa jira yaada isheen qabdu yaada nama waggaa 30 fi isaa oliiti kan isheen qabdu jechuudha akkaataa
yeroo namni dadhabuu nama bira dhaabachuudhaan yaadaan jechuudha namni rakkina kan intini ta'u rakkina namaa kan hirmaatu birrii gaafa si liqeesse bichaa osoo hin taane gaafa dadhabdee mucucaattee kufuu kaatu kan si qabu jechuudha inni kuni namicha rakkina si oolche jedhama jechuudha kun walii galaatti anyway keessumatti jechuudha sanyii mootii dhugaan isinitti himaa viidiyoo kan biraa isiniin hojjedha rakkoo hin qabu yeroo wanti hundumtuu ta'e keessatti jechuudha yeroo mucucaadhe keessatti akka hin kufne jechuudha kan na godheseedha hin kuftutuun jiru kan naan jedhe isheedha jechuudha sana keessatti immoo mucoon kun nama akkamiiti umuriin isee hagam ta'uu danda'a nama mukutaa meeqa barateedha akkamitti sammuun isee akkas bal'achuu danda'e inni jedhamu jechuudha gaaffii koo ture keessa koo deddeebi'aa ture amma gaafa isheen qophii gootee dhufuu qabda si arguun qabanaan jettee dhugaa hunatti hin fakkaane baay'een gammadee jechuudha maaliif arguu waan hin barbaadeef jechuudha isheen oolmaa akkasitti namaa ooltu kuni isheen gaafa namni kufuu ka'u nama qabdee kufaatii nama oolchitu kun nama akkamiiti ilaaluun qaba jedhee jechuudha sammuu koo cheek yookaan saansurdii godhadhee ka'e jechuudha madaamii kootti illee wantan odeessi waan biraadha jechuudha akkas akkasii rakkoo addaatu jira deemuutiin qaba jedhee jechuudha amansiiseetini jennaan deeminaan jette rakkoon hin jiru deeminaan jette baay'een gammade dhufee immoo kunuu akkasittiin arge yeroon argutti jechuudha yaadi seetiif umuriinsee qumatiinsee tasuma waluu hin argu jechuudha waluun argu waaqayyo akkasumatti jechuudha naachuraalii wanti isinii kennuu qaba jechuudha naachuraalii kennaa ganama akkasumatti eebbisee jechuudha sammuu bal'aa yaada gaarii keessa keessan kaa'a jechuudha sanyiin mootiitii fi umuriinsee yookaas immoo sammuun seetii fi umuriinsee tasuma waliin madaalu egaan asuma wantan jechuu barbaadu obboleettii koo sanyii mootii baay'een si jaalladha baay'een si kabaja ishee bichaa miti kanneen akka isheetii hedduutu jira jechuudha waaqayyo hunduma keessan isin haa eebbisu keessumatti jechuudha keessumatti sanyii mootii waaqayyo guddaa godhee si haa eebbisu baay'ee naa wajjin cannaqamtee baay'ee jechuudha baay'ee kana lama tokko lama jedhee hin dubbadhu haafu duddan dhungatanii maaliin ta'an jedhanii la hundan dubbatanii duddan dhungatanii jedhanii wanti taa'ee akkuma taa'etti taa'ee sanyii mootii jechuun neenja na biratti iddoo guddaa tokko qabdi waaqayyo baraaf jireenya see eebbisu nama baay'ee jaalladhu nama baay'ee kabaju kunoomu waaqayyo wanta kunnooti jenne kunooti nu jechisiise maqaan isaa haa eebbifamu yaada dabalataa qabaatte dubbadhu asuma sagantaa keenya xumurra Saaychoko na bira dhufu keetiif dhugaa rabbii baay'ee tokko naa galatoomi siin jedha baay'ee tokko naa galatoomi inshallah yoo rabbi jedhe jedhamoo biyya keenyatti gallee jechuudha inda'umu akka mana ormaa kana osoo hin ta'in mana keenyatti shaashaan baajannee akka gaariitti akka dabarsinu abdii waaqarraa qaba siin jedha naaf galatoomi baay'een si jaalladha kabajamtuutiyya I love you too. Siwaddish akkatti si jaalladha. Eኔም ወድሻለሁ ጌታን ወድሻለሁ. Anyway ቡና እየጠጣን ነው የተባረከ ይሁን ነው እንጀዳይ ስኒፍ ይብፈሙ ነው እንጀዳ ስኒ እንጀቹ ጃለዳ እጋን ኑቲ ቶሌ ጅራ በቃ anyway በቃ I am happy today. ጌታን በቃ እና ነጋኑ ታ ባይ ባይ